اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا خينيا خبجمو ورين سجنتا قرآن أكمتي قرانا جتو تورين وردفتن أكم نجيك أبدني إيجا سجنتا تينيا تندورتي غيستي وائي سكنارا أكاتا فيدم إسي قن سكنان سجلي غيستي كبدو لالي دبرسني جتشون دبتشيستون قبي عربا gabaabduun sadeen a fi uun yoo qubee suknaa gubbaarraa qabdu waliin dhufan akkamitti akka dubbisnu laallee dabarsinee eegasiin qubee suknaa qabduu fi qubee dubbachiiftuu fataa kisraa fi dummaa qabdu tan isii duratti argamtu akkaataa itti dubbisnu irraahi baranna jennee baallama walii seennee addaboon keenya ni yaadatama. Inshallah arras sagantaa itti aantu qabadhee dhiyaadheetiin jira kan isin hojjetu Qur'aana Usmaa'il Alishooti turtii gaarii. Akkaataa fayyadama qubee arabaa keessatti dubbachiistuun gabaabduun qubee arabaa fataan akka a kisraan akka i dummaan ammoo akka u ta'uudhaan faayidaa isaanii ilaallee dabarsineeti jirra. Eega akka dubbachiiftuu qubee laatiin shaneen keessaa sadii hogguu kana ta'u dubbachiiftuun qubee laatiin fi oon akkamitti akka uumamtu ni laalla jennee sagantaa kana duraatti dabarsuun keenya ni yaadatama. Eega akkuma qubeelee sukunaa qabdu dubbachiiftuun waliin dhuftu keessatti laalleetti dubbachiiftuun fataa yookaan tan sagalee dubbachiiftuu a nuuqannitu yoo waaw suknaa waliin dhufte sagaleen isaan walitti nuuf kannan sagalee dubbachiiftuu qubee laatiin o tan jettu hogguu ta'u dubbachiiftuun arabaa gabaabduun fataan yookaan tan sagalee a nuuqannitu yoo qubee yaa suknaa waliin dhufte sagalee dubbachiiftuu qubee laatiin e nuuf kanniti. Eega haala kanaanii qubee dubbachiiftuu fi o uumuu dandeenya jechuudha. Kan biraa ammas akka sagantaa dabarte keessatti waliin dabarsinetti qubeeleen arabaa 28 keessa sadii sagalee mataa isaaniiti qaban jenne isaanis aliif wooyii fi yaa jechuudhaan laallee dabarsineeti jirra. Qubee arabaa keessatti qubeen akka aliifitti fayyadamu lama hogguu ta'u isaanis qubee jalqabaa tan gubbaarraa gatarree qabdu yookaan tan lakkoofsa takka fakkaattu hogguu ta'u dabalata ammas qubee 29 tan taate qubee hamzaa jennuun. Qubeen hamzaa jennuunii fi qubeen aliif jennuun maqaan isaanii tokko hogguu ta'u akkaataa kanniisa sagalee keessatti qubeen aliif mataa isitti sagalee dubbachiiftuu a kan kannu hogguu ta'u qubeen hamzaadhaa mataa isaatti sagalee ifiif kannu hin qabu. Kanaafuu qubee hamzaa tan jennu yookaan tan bakka bu'aa aliif taate tana gubbaarra yoo suknaan dhuftee sagalee hin kannitu. Kunis akka fayyadama suknaa keessatti laallee dabarsinetti qubee hamzaa suknaa qabdu duraan yoo dubbachiiftuun qubee arabaa gabaabduun fataan dhufte qubee dubbachiiftuu takka isiinis qubee a jettu qofa kan agarru hogguu ta'u sababni kuni ta'uu danda'eefis dubbachiiftuun aasan bakka bu'aa dubbachiiftuu arabaa fataa tan buute hogguu ta'u qubeen hamzaa san hin jirtu hin dubbifamtu. Akkasumatti dubbachiiftuu arabaa kisraa waliin hogguu dhuftees sagalee dubbachiiftuu i qofa kan dubbisnu hogguu ta'u asittis qubeen hamzaadhaa hin jirtu. Dubbachiiftuu arabaa gabaabduu dummaa waliin hogguu hamzaan suknaa qabu dhufees sagaleen hamzaa hin jirtu. Sagalee dubbachiiftuu dummaa tan u jennu qofaatu mul'ata. Eegaa haala kanaan qubee arabaa aliifii fi hamzaan garaa garummaan isaanii kana hogguu ta'u
itti aansuudhaan mee akkaataa qubee sukunaa qabdu waliin dubbachiiftuun arabaa fataa kisraa fi dummaan yookaan a fi u kajennuun hogguu waliin fayyadamne akka amma dura laalletti sagaleen a yookaan e yookaan u kan jennuun qubee sukunaa qabdu duraan akka argamuu qabdu qubeen sukunaa qabdu boodaan dubbachiiftuun akka hin jirre laallee dabarsineeti jirra. Sagantaa amma dura dabarsine tan dubbachiiftuu keessatti ilaalle keessatti qubeeleen fataa gubbaarraa qabdu dubbachiiftuun a isii boodaan akka jirtu qubeen arabaa tan kisraa jalaa qabdu dubbachiiftuun i isii duubaan akka jirtu akkasuma qubeen arabaa tan dummaa gubbaa qabdu dubbachiiftuun u isii duubaan akka jirtu laallee dabarsineeti jirra. Mee isaan lameen kana jechuun qubee fataa kisraa fi dummaa qabdu yoo qubee sukunaa qabdu duraan argamtee akkamitti isaan kana dubbisna kan jedhu waliin laalla insha Allah. jalqaba irratti qubee arabaa tan sukunaa qabdu qubee arabaa tan fataa qabdu waliin walitti hiineeti laalla. baafataa lamsaakin bal bal qaaffataa daalsaakin qad qad miimfataa nuunsaakin man man taafataa taasaakin tat tat yaafataa insaakin ya ya aliffataa khaasakin akh akh ghiinfataa nuunsaakin ghan ghan miimfataa jiimsaakin maj maj siin fataa baasakin sab sab طافتا راساكن طر طر شين فتا جيم ساكن شج شج رافتا باساكن رب رب لام فتا ميم ساكن لم لم بافتا سين ساكن بس بس كافتا لام ساكن كل كل داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. قبي عربا تنسكنا متى قبا قبدو قبين كسرا قبدو يو إسي دوران أفتي أكمتي أكدب بسنو لال تا كسرا لام ساكن تل تل با كسرا سين ساكن بس بس ميم كسرا نون ساكن من من زال كسرا دال ساكن زيت زيت فا كسرا كاف ساكن فيك فيك جيم كسرا ضاء ساكن جيز جيل وو كسرا را ساكن وير وير ألف كسرا ها ساكن تا كسرا با ساكن تب تب سين كسرا را ساكن سر سر ألف كسرا با ساكن إب إب ها كسرا فا ساكن حف حف كاف كسرا لام ساكن كيل كيل نون كسرا ميم ساكن نم نم زال كسرا كاف ساكن زك زك روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان. أماس قبي أربا تن دبتشفتو دما متى قبارها قبدو يو
qubeen sukunaa mataa gubbaarraa qabdu waliin walit dhufan akki itti dubbisnu. qaafdummaa laamsaakin qul qul, haadummaa miimsaakin hum hum, shiindummaa kaafsaakin shuk shuk, taadummaa laamsaakin tul tul, baadummaa raasaakin bur bur, zeydummaa qaafsaakin zuq zuq, jimdummaa zaalsaakin juz juz, haadummaa faasaakin khuf khuf, qaafdummaa raasaakin qur qur, faadummaa qaafsaakin fuq fuq, taadummaa taasaakin tut tut, nuundummaa thaakin nuth nuth, baadummaa insaakin bu bu, duwaddummaa miimsaakin dum dum, nuundummaa nuunsaakin nun nun. eegaa walitti dhufeenya isaanii kana keessatti qubeen arabaa tan dubbachiiftuu arabaa fataa gubbaarraa qabdu dubbachiiftuu a kan if boodaan qabdu hogguu ta'u, ammas qubeen arabaa tan sukunaa mataa gubbaarraa qabdu yoo fataan isii duraan jiraatte dubbachiiftuu a gara fuulduraatii kan qabdu ta'uu isii eega hubanne booda dubbachiiftuun a tan qubeelee lamaan jidduutti argamtu fataa bakka buutii jechuudha. akkasumatti iinis kisraa bakka buutii, ammallee qubeen dubbachiiftuu uuniis dummaa bakka buutii jechuudha. egaa hordoftoota keenya kabajamtoota qaalii sagantaan arraa kana fakkaatti. inshaallah sagantaa itti aanu qophii itti aanu qabadhee hamma walitti deebinutti nagayaan naaf turaa. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ